namni fayyu. Gooftaa argata. Booddee namni kun biyya Ameerikaa dhaqee gaafa biyya Ameerikaa dhaqeeru bakka coomatu jira as daldalabaa jedhe bakka. Namni kun wangeela nageenya dheetu gadi ba'ee jedhee jechuudha akka biyya keenyaa. Jesus is Lord, Savior, waan baay'ee jedhee karaa namni galagalee ilaalu dhaban. Takkaanuma zibbaliin hin jiru. Shut up namni hin jiru. Inuma iyyaa oolee dadhabee galee jechuudha. Guyyaa lammataa ba'ee iyyeetu ammas iyyaa oolee achi maal waaqayyo maana dhiifte na irraanfatte. Inuma na irraanfatte maqaanii akkasitti barree. Isa booddee gad jedhee jilbeenfatee kadhate. Maanu na yaadadhu waluma tokko illee ani akkasittiin barree wangeela kana inni tochi maraataan karaa darbu tokko dhufee kaachuudhaan kaa godhee qabanni na yaadachuu keetiif galanni siifa tokko. Waaqayyo na yaadachuu keetiif tuttuqaa barbaada wanti kiristaana. Kanaaf namas bira yerootti tuttuqamtee baay'attaa jedhanii. Tuttuqamtee baay'atta. Akkas ta'uu baannaan tuttuqaa barbaada. Ollaadhaa karaarraa akkasiin multiplied ta'a. In baay'een namee ameen jedha. Amen. Saayiniitti kan nu qabna Yesuus mootii keenya ameen. Amen. Gooftaa keenya kanaaftu gammannaa kanaaftu suufii keenya bakka garaa dhiibnee laphee dhiibnee as ba'a. Guyyaan kun guyyaa keenya ameen. Amen. Guyyaan kun guyyaa fayyisaan keenyatti dhalateedha. Seexanni eenyuun nu sodaatu? Dhaqaatii waama eenyuun abbaa bar Tiraampiin waama. Nama kama mootii hamaa biyya lafaa kan jiru waama. Nama qawwee qawwee maqaan isaa Kooriyaa kana jedhu maqaan isaa. Namni suuree bal'aa kee. Suuree bal'aa kee jira. Yoo sinnattanii maqaa isaa waamta nefa dhugaan takka waan tokko sodaatu seexanii. Takka biyyi lafaa seexanni abbaa meeshaa qabu niwukilarii qabu biyya lafaa irratti waama nefa waan isin keessaa lallabuuf fudhatti ka'aa jira. Garuu maaltu ta'e hamaadha beektaa wayii wangeelaa. Hamaadha yeelloo namarraa fuudhaa wangeelli. Amma silaa keessummaa namti qaala'uu qaba. Namarraa wayii fuudha. Maalli amma wangeela yeroo dubbisa nama fakkeenyaaf why was Herod King Herod maali mootiin Herodos why ijoollee baay'een biyya lafaan alatti dhalataniiru. Why? Gaafa warri baabiiftu dhufanii jarri beekan waa Herodosin beekan. Herodosin dhaqanii mootiin warra Yihuudaa akka inni Beetlehem Yihuudaatti dhalatu dhageenyee dhufne eessa jira jedhanii gaafa isaan gaafatan sagaleen waaqayyoo maal beektu Herodosis hin na'e. Mucaa xinnoo dhalate maaliif naa? There is something in Christ. Amen. Yoo sinii galeerate ameen jedha. Amen. Wayitu jira jechuudha. Maaliif immoo eegalee sobee maal beektu dhaqaatii mucaa dhalate sana ilaalaatii sagaduu fi barbaannaa jedhan jedhe. They came from east. Namoota amanan miti fagoodhaa dhufan. Maal dhaqaatii ilaalaatii deebi'aa kottaatii natti maal? Hin sobaa. Mee hin sobadha? Hin sobaa. Hin sobaa. Sobduu. Ajjeesuu fide. Jarri garuu dhaqanii mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin ilaalanii sagadanii fedha wanti namatti tolu karaa kan biraadha. Nama si bira jiru karaa biraa hin jiraadha. Arras itti lallabee hin deeman. Karaa isa seeqanni bartee irra deemtan maqaa Yesuusiin karaa biraa jira. Amen. Namni keessa karaa biraadha. Karaa biraa. Amen. By the way, karaa deemtan irra hin deebi'inaa yeroo baay'ee. Change the way. Karaa biraa biyya isaaniitti deebi'aniidha. Maalidhaa? Herodos akka warri baabiiftuutiin dhufan itti ga'isan argee ijoollee umuriin isaanii waggaa lama hin guunne hundumaa lafarraan ciree fixe. Eenyuun barbaadu? Yesuusin barbaade. Garuu hin argamne mee namni tokko. Why? Maaliif nama amma sana ajjeesa? Yesuus dhaloonni isaa dinqii. Yesuus akka inni itti dhalatee himame dinqii. Namni du'ee gara mirga abbaa isaatiitti ol ba'ee hammaadhaa lafa raasa. Hammaadhaa maqaan isaa lafa dhaabetti lafa turaafa. Dhugaan eessuma dhaqaa jiru Yesuus jedhama isin. Amma barbaadan ergamaa barbaadan Gabreelii waamaa, Mikaa'elii waamaa,
Abbaa barbaade ergaa barbaade waa namni tokko keessattuu biyya keenya keessaa otobisiidhaan gaafa deemtanii qabattanii deemtanii otobisiidhaan keessatti gaafa deemtan otobisiidhaan ergama barbaade waamame Gabrieliin kaleessa Mikaa'eliin kaleessa namni garagalee si ilaalu Yesuus gaafa si jettan garuu namoonni nuti there is something kana waaqetti duukaa buuteetu waaqa dhugaadha namni tokko ameen amanama use it itti fayyadama maqaa isaa yeroo hundumaa maqaa isaa qabsiifamee daba maqaa qoosaa miti kanaaf guyyaan irraa guyyaa misiraachooti ameen by the way wanta biraa kanan dubbadhee xumura philosophers professors doctors namoota guguddaa presidents namoota baay'ee biyya lafaa kanarra jiran namooti waan baay'ee kanaaf filsifinnaadhaan beekaman du'anii awwaalli isaanii asuma namooti amantii guguddaa create godhan fakkeenyaaf warra akka Buddhism Gautama Buddha jedhamanii Buddhismii argate Shintoism amantii warra Jaapaanii Confucianism Humanism waan jedhamu hundumaa kan uuman hundumti isaanii awwaalli isaanii keessa jira amanuu dadhabanii hamma iyyanitti awwaalli Yesuus duwwaadha ameen kanaaf barbaade dhaqee arkeoloojiin meeqa qotee soba faayet maayidanii naayidhi Yesuus gaggabeetu malee hin duunee warra dhan jiru kanaan of jajjabeessu sobanii maal gaggaba du'ee cabsee ta'ee ameen